Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an sun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaruma sagantaa kanaatti hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani. Oduu wayitaawaa fi oduu ammee hedduu qabannee jirra. Kan biyya keessattiif kan biyya alaa isin biraan kenna. Itti boharaa isiniin jennee jirra. Gara mata duree oduutti yeroo dabru oduun jalqaba. Hidhattoonni bosona turan lixa Oromiyaatti tibbana mootummatti harka kennatan. Lubbuu nama nagaa galaafataa turanii fi qabeenya saamaa turanii fi mootummaan seeratti akka dhiyeessu jiraattotaa fi hawaasni bal'aan gaafatanii jiru guutuu isaa isin biraan kenna. በ2036 በአፍሪካ ትልቁ ኢኮኖሚ የሚሆነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ነው። ይሄን ለማመን የሚቸገሩ በርካታ ሰዎች እንዳሉ እገምታለሁ። አልፈርድባቸውም። Akkuma viidiyoo gabaabduu tana irraa dhageettanitti muummichi ministeera Itoophiyaa haasaa taasiseen diinagdeen Itoophiyaa bara 2036tti akka Afrikaatti tokkoffaadha jechuudhaan dubbatee jira. Diinagdee Itoophiyaatti wal qabsiisee yeroo garagaraatti haasaa garagaraa taasisee ture jijjiirama miirakil ta'e yookaan immoo ajaa'ibsiisan galmaa'ee jira jedhaa ture kan biroollee hedduudha. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti opereeshinii mootummaan gaggeessaa jiru dura dhaabbatuun harka fashaleessaa jiraachuu beeksisee jira. Tarkaanfii fudhataa jiruunis miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argatuu itti fufuu ifoomsee jira. Gama mootummaatti maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu injifannoo addaa Andoodee Dichoo fi akkasumas Boorana Bahaa irrallee qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu biyya alaatiin Saawud Arabiyaan murtee ajjeechaa namoota irratti murteessitu lammiilee Itoophiyaa dabalatee kan raawwatte raawwii bara kanaatti riikardii haaraa galmeessite jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu Ameerikaan ambaasaadarootaa fi dippiloomaatota biyyoota addunyaa 30 irraa qabdu hojii dhiisanii gara Ameerikaa akka deebi'an ajajjee jirti. Itoophiyaanoo keessa jirti kan jedhuu fi biyyoonni ambaasaadarootaa fi dippiloomaatonni Ameerikaa akka gadi dhiisanii gara Ameerikaa deebi'an ajajame kan fa'aa akka ta'anis qabannee jirra isiniin geenna. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin socho'aa turan kan mootummatti tibbana harka kennatan namoota ajjeesaa turaniif akkasumas qabeenya saamaa turaniif mootummaan seeraan nuuf haa gaafatu jechuudhaan hawaasni yookaan jiraattonni gaafii dhiyeessanii jiru. Lixa Oromiyaatti tibbana hidhattoonni bosona keessa socho'aa turan miseensota waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an akka mootummaan jedhetti 5 kan ta'an waamicha karaa nagaa mootummaan isaaniif dhiyeesse fudhatuudhaan harka kennatan jechuudhaan beeksisee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo hidhattoota mootummaan waraana bilisummaa Oromootti harka kennate jedhu kana haalee jira. Miseensota waraana bilisummaa akka hin taanee fi kana dura waggaa 6 olii fi maqaa waraana bilisummaa Oromootiin bosona keessa kan socho'aa turanii fi garee faqqadaa kan turanii fi akkasumas saamichaa fi miidhaa garaagaraa hawaasarra dhaqqabsiisaa kan turan yeroo waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa fi akkasumas dararaa uummata irratti raawwatan kana dhaabsisuuf opereeshinii gaggeessetti muddamsuu keessa seenuudhaan mootummatti harka kennatan jechuudhaan ibsee ture. Namoonni mootummatti harka kennatan jedhaman kunneen miidhaa hawaasa irratti dhaqqabsiisaniin hawaasni miidhaa isaan irratti dhaqqabsiisan muraasa eeruudhaan mootummaan akka seeraaf dhiyeessu gaafatanii jiru. Badiin isaan uummata irratti dhaqqabsiisan jedhan muraasni ol adeemaa waggaa 16 qormaata kutaa 8ffaa fudhatuuf uffata isaa miiccatee qophaa'aa ture guyyaa 2 yoo hafu bakka inni rafutti osoo inni rafaa jiru rasaasan ajjeesan. Haadha isaa maaloo ijoollee koo na jalaa hin fixinaa jettee jilbifattee kadhataa turte isillee itti dabalan. Mucattii isaanii kutaa 5 barattuu fi mucaa biraa kan waggaa 4 walirratti ajjeesan har'a mootummatti harka kennanne jedhanii itti gaafatamummaa seeraa jalaa ba'uu hin qaban mootummaan seeratti nu dhiyeessuu qaba. Kun yaada jiraattotaa fi maatii miidhamtoota godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaana fi Kiramuu kan ta'an kan BBC'n odeeffateedha. Akkasumas BBC'n gabaaseedha. Akkasumas BBC yaada jiraattota irraa odeeffateen namoonni kunneen harka kennatu kan itti gammadan ta'uu fi garuu dararaa namoota nagaa irratti dhaqqabsiisaa turanii fi lubbuu namoota nagaa galaafataa turanii fi mootummaan seeratti dhiyeessuu qaba jechuudhaan yaada kennanii jiru jechuun BBC'n gabaasee jira. Gama biraatiin immoo achuma jiraattota keessaa gaafiin ka'een mootummaan namoota kana seeraaf ni dhiyeessaa jechuudhaan kan gaafii gaafatanis jiru.
Kan shakkiin itti uumameefis namoonni kun mootummaa waliin hariiroo qaban jechuudhaan yeroo garaagaraatti dubbatamaa ture jechuudhaan oduun itti aanu. Itoophiyaan bara 2036tti Afrikaa irraa diinagdeedhaan yookaan qabeenyaan tokkoffaa taati jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa dubbatee jira. Kana dura yeroo garaagaraatti diinagdee biyyattiitiin wal qabsiisee haasaa taasisaa tureen jijjiirama guddaa akka fide nutti himaa ture yookaan dubbataa ture. Wanti nutti himamaa turee fi qabatamni lafarra jiru garuu walii faallaa turan. Har'as haaluma wal fakkaatuun biyyattiin diinagdeedhaan Afrikaa irraa akka tokkoffaa taatu nutti himan. Mee viidiyoo tana waliin haa hordofnu. በ2036 በአፍሪካ ትልቁ ኢኮኖሚ የሚሆነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ነው። ይሄን ለማመን የሚቸገሩ በርካታ ሰዎች እንዳሉ እገምታለሁ። አልፈርድባቸውም። ለምን? ፕራግማቲክ አይደሉማ። አሁን ካለው ዓለም ጋር ራሳቸውን ለማስተማር ዝግጁ አይደሉም። Akkuma viidiyoo gabaaduu tana irraa dhageettanitti muummichi ministeera haasaa taasiseen bara 2036tti Itoophiyaan Afrikaa irraa diinagdeedhaan tokkoffaa taati jechuudhaan dubbatee jira. Garuu namoonni hin amanan jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u, kana dura haaluma wal fakkaatuun yeroo garaagaraatti haasaa wal fakkaatu taasisee jira. Jijjiiramni kana dura fide jechuudhaan inni dubbataa ture jijjiirama ajaa'ibaa yookaan miraakil kan ta'e galmeessine jechuudhaan kan dubbatee ture. Yeroo gara biraatti immoo jijjiirama dhufe namni funyaan dheeraa fuuffatee beekuu danda'a jechuudhaan haala qoosattiin dubbataa ture. Yeroo gara biraattis jijjiirama dhufe isiniin argitan ana malee jijjiiramni dhufe akka jijjiirama yeroo duraanii kan lakkoofsaa osoo hin taane kan qabatamaati jechuudhaan dubbataa ture. Jijjiirama inni dhufe jedhe akkuma inni jedhe namni arge hin jiru. Osoo jijjiiramni diinagdee jiraate qaala'insi jireenyaa gadi bu'a. Hiyyummaan ni bada yookaan ni hir'ata. Har'a garuu namni hiyyoome waan harkatti qabatu dhabee yoo du'es yoo jiraadhes jechuudhaan biyya gadhiisuun karaa hin taaneen biyyarraa baqataa jira. Osoo jijjiiramni diinagdee biyyattitti jiraate namni maaf biyyarraa baqata? Baatii tokko keessatti yoo xiqqaate nama 20,000 biyyarraa bahaa jira. Kana dhaabbileen addunyaa dhimma baqattootaa hordofan gabaasaa jiru. Biyyi yoo nagaa qabaate misooma, yoo misoome durooma. Kuni garuu biyya keessatti hin jiru. Mootummaan bilxiginnaa nagaa buusuu hin dandeenye. Nagaa buusuufis fedhii waan qabu hin fakkaatu. Biyyi guyyarraa lolli itti deemu, guyyarraa namni nagaa sababoota hin jirreen itti ajjeefamu akkam ta'e duroomaa. Inni biraa biyyattii liqii addunyaatu kan addunyaan irraa qabdu kafaluu dadhabde akkam ta'etti bara 2036 yookaan waggaa 10 keessatti diinagdeen isii guddatee tokkoffaa ta'a. Gabaasni dhaabbilee addunyaa diinagdee Itoophiyaa irratti xiyyeeffatuudhaan qorannoo gaggeessaniin hiyyummaan biyyattii dabalaa kan jiru ta'uu yeroo garaagaraatti ifoomsaa turan. Bara 2019tti hiyyummaan biyyattii parsantii 33 ture. Bara 2025tti ol ka'uudhaan parsantii 43 irra dhaqqabee jira. Kuni gabaasa baatii dabre ifoome. Guyyoota kurnan dabran dura immoo dhaabbileen addunyaa diinagdeen biyyattii kufaa jiraachuu fi bara 2026tti hiyyummaan biyyattii akkaan ol ka'uu akka danda'u tilmaamuun ibsa baasanii ture. Addunyaan hiyyummaan Itoophiyaatti dabalaa jira yoo jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa immoo durummaan dabalaa jira nuun jedhaa jira. Rakkoon guddaan hiyyummaa biyyattii immoo lolli biyyattii keessatti naannolee garaagaraa keessatti deemaa jiraachuudha. Diinagdeen biyyattii kasilaa biyya misoomsu kasilaa biyya duroomsu meeshaa waraanaa bituudhaan biyyattii barbadeessaa jira. Kanaaf biyyattiin akka duroomtu akkuma jedhame bara 2036tti diinagdeen akka Afrikaatti miti akkuma addunyaatittu guddatu kan dandeettu yoo lolli biyyattii keessatti deemaa jiru dhaabbateedha. Lola biyyattii keessatti deemaa jiru dhaabuun kiyya haa ta'uun hafee yaada garaagarummaa jiru walitti fiduudhaan wal simsiisuudhaan nagaa buusuun afaan qawwee dhiisanii mariidhaan rakkoo furuudhaan gama misoomaa fuula deeffachuun biyyi misoomuu fi duroomuu kan danda'u sayyoo ta'e qofaadha. Kuni yaada hayyoota akkasumas abbootii siyaasaa xiinxaltoota fi hawaasa biyyattiiti. Kana ta'uu dhiisuun naannoo kaan naannoo biraatti irratti duulchisuun naannoo kaan naannoo biraatti irratti haleellaa raawwachiisuun lola bansiisuun biyyi guddatu hin jiru. Kan jedhan xiinxalaa siyaasa biyyattii kan maqaan isaanii akka hin dhahamne nu gaafatanidha. Oduun itti aanu kun oduu boonsadha. Uummanni Oromoo milishoonni fi poolisoonni naannoo Oromiyaatti bana hojii ajaa'ibaa hojjetanii jiru. Uummanni Oromoo kallattii tokkoon milishoota fi poolisoonni naannoo Oromiyaa immoo kallattii biraan milishoonni fi poolisoonni naannoo Oromiyaa kasinirraa eegamu aantummaa uummata keessaniiti. Uummata keessaniif dahoo ta'uudha yookaan immoo gaachana ta'uudha. Kanas gootanii jirtan. Guyyaa lamaan kana hojiin boonsan galmaa'ee jira. Milishoonni fi poolisoonni Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaana ganda Andoodee Dichootti
Humna finxaalessaa kaampii ijaarratuun yeroo garagaraatti dararaa uummata nagaa irratti raawwataa ture. Haleellaa irratti raawwattaniin guyyaa kaleessa fi guyyaa har'allee irraa milkaa'uun keessan dhagahamee jira. Har'a lola kallattii garagaraatiin yookaan yoo xiqqaate kallattii 5 magaalaa Andoodee Dichootti itti marsuun humni finxaalessaa ganama sa'a 12 lola jalqabe fashaleessuu fi lola kana irra ooluun keessan odeeffannoon gamas irra ba'e ibsee jira. Tarkaanfii fudhattaniin humnoonni kun bittinnaa'ulleen himamee jira. Gama biraatiin immoo kibba Oromiyaa Boorana Bahaatti lola kallattii garagaraatiin uummata irratti baname uummanni ga'umsaan qolatuu fi ofirraa deebisuu maddeen odeeffannoo garagaraa ifoomsanii jiru. Uummanni tokkoomuun qolannaa taasiseen qolatuu bira dabre haleeluudhaan miidhaa guddaa qaama haleellaa raawwatuu dhufe irratti dhaqqabsiisuu odeeffannoon gamas irraa ba'e ibsee jira. Akka odeeffannoon achirraa nu ga'e ibsutti tarkaanfii qolannaa uummanni wal ta'uun fudhate kanaan meeshaalee waraanaa hedduun kan ammayyaa ta'an hiikkataman jedhamee jira. Hedduun immoo madaa'uun hedduun illeen kan addunyaa kanarraa godaananis akka jiran odeeffannoon achirraa nu gahee jira. Walumaa galatti uummanni wareegamallee kaffalu injifannoodhaan lolicha xumuruu odeeffannoon gamas irraa nu ga'e ibsee jira. Walumaa galatti 29 madoo yoo ta'an 22 immoo bakka duwwaadha. Isin itti guutaa jechuu barbaadeeti. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa zoonilee hunda keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota mootummaa gidduutti lolli deemaa jiru kan cime yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo opereeshinii mootummaan humna guddaa bobbaasuun waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa qulqulleessuuf raawwataa jiru. Dura dhaabbatuudhaan dhibbaan dhibbatti harka fashaleessa jedhee jira. Oromiyaa keessaa waraana bilisummaa balleessuun tasuma sadarkaa yaadamu bira dabramee sadarkaa waraanni bilisummaa Oromoo immoo kan isa balleessuuf deemu balleessuu irra jira jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akka waraanni bilisummaa Oromoo jedhetti waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa ni qulqulleessina jecha jedhu yaada qofa jechuulleen amma kan hin danda'amne ta'uu fi waraanni bilisummaa Oromoo wal horee yeroo badu bira dabree torbaaniin daraa kan deemaa jiruu fi torbaaniin marraa hedduu eebbisuu miti akkasumas baay'atuu qofaa miti yeroo ammaa kana ciminaanis sadarkaa waraana PRP yaaddeessu irra gahe jedhee jira. Gama tarkaanfitii waraanni bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa Gujii Bahaatti humnoota mootummaa maqaa opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun bobbaatee irratti miidhaa dhaqqabsiisuun opereeshinii isaanii fashaleessa jedhee jira. Tarkaanfii fudhateen hedduu godaansisee hedduu madeessee hedduus booji'ee jira. Kan viidiyoo irratti argitan kun warra carroomii fi warra booji'ame yoo ta'u haala kanaan lubbuu isaanii oolfatan jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoo ibsee jira. Gama biraatiin lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti giddugala Oromiyaa bakkoota garagaraatti akkasumas lixa Oromiyaa bakkoota garagaraatti gaggeeffamee oolee jira. Lola bakkoota garagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa oolee kanaan waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argatu beeksisee jira. Miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun loltoota mootummaa hedduus hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Dabalataa fi guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isin hin kennu ta'a. Rakkoo neetwoorkii waan nu mudateef itti qindeeffachuu hin dandeenye. Gama mootummaatiin mootummalleen opereeshinii bal'aa gaggeessaa jiru akkuma itti fufetti jiraachuu beeksisee bakkoota hedduutti tarkaanfii fudhataa jiraachuu beeksisee jira. Tarkaanfiin humnoonni mootummaa fudhataa jiran jedhame immoo kan namoota nagaa irratti xiyyeeffatee fi qabeenya namoota nagaa irratti xiyyeeffate ta'uu jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa ibsanii jiru. Oduu gara biraatiin miseensonni waraanaa mootummaa gara mooraa waraanaa bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Haruma kanaan har'a miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 2 hidhannoo guutuu wajjin lixa Oromiyaa aanaa Sibuu Siree irra gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Isaanis kan viidiyoo irratti argitan kanaadha simatamanii jiru. Oduu biyya alaatiin Saawud Arabiyaan lammiilee biyya alaa murtee du'aatiin adabdu lammiilee Itoophiyaa dabalatee bara kana namoota hedduu ajjeesuun riikardii haaraa galmeessitee jirti. Saawud Arabiyaan waggoota lamaan darban walitti aansuudhaan lakkoofsa namoota waggaan ajjeestu akka malee dabaluun riikardii haaraa ta'ee galmaa'ee jedhamee jira. Dhaabbileen falmaa mirga namoomaa hedduun gocha kana balaaleffataa turanii jiru. Ammas balaaleffataa jiru. Ta'ullee biyyattiin murtee adabbii kana hojiitti hiikuu itti fuftee jirti. Raawwii murtee kanaatiin bara 2025tti lakkoofsi namoota ajjeefamanii 347 ta'uun beekamee jira. Bara 2024tti immoo namoonni ajjeefaman 345 ta'uun galmaa'ee jira. Bara kana yookaan bara 2025 lammiilee Itoophiyaa 47 ta'an irratti murteen du'aa murtaa'ee ture. Hedduun isaanii immoo murteen kun irratti raawwatee jira. Teessoo isaa UK kan taasifate dhaabbanni Saawud Arabiyaa keessatti ajjechaa hordofu
qarree Piraayiv jedhamu bara kana ajjechaan ol aanaa ta'e galmaa'uu gabaasee jira. Akka dhaabbatichi jedhetti maatii namoota ajjeefamaniif murteen kun hin himamu yookaan hin beeksifamu reeffis hin kennamuuf jedhee jira. Dargaggoonni lammiilee Itoophiyaa hedduun murteen kun kan irratti darbee akkasumas ajjeefamanii fi kan ajjeefamuuf deemanis akka jiran OFM kan jedhamu gabaasee jira. Haaluma kanaan baatii adoolessa darbee kana keessa lammiileen Itoophiyaa 2 murteen kun irratti raawwatamu ministeerri dhimma biyya keessaa Saawudii beeksisee jira. Biyyattiin irra caalatti lammiilee biyya alaa daddabarsa qoricha sammuu nama hadoochuu daddabarsuun kan himattu yoo ta'u, namoonni murteen du'aa irratti raawwataman kun hedduun isaanillee namoota gocha kana raawwatan jedhamee jira. Irri guddaan namoonni murteen du'aa kun irratti raawwatame dargaggoota, dubartootaa fi akkasumas guddattoota ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Namoonni murteen du'aa irratti raawwatame kunis 2/3 warra kanaan himatame jedhamee jira. Oduun itti aanu kun oduu ammeedha yookaan immoo breaking news. Ameerikaan biyyoota 30 keessaa ambaasaadarootaa fi dippiloomaatota ishii waamtee jirti. Ameerikaan biyyoota 30 keessaa dippiloomaatotaa fi ambaasaadarota ishii kan waamte yoo ta'u, bulchiinsi Tiraamp dhimma kana ilaalchisee ibsa tokkollee otoo hin kennin. Masrii fi Soomaaliyaa dabalatee biyyoota addunyaa adda addaa keessatti ambaasaadarootaa fi akkasumas dippiloomaatota ol aanoo gara biyyoota 30 ta'an keessaa aangoo gadi dhiisanii gara Ameerikaatti akka deebi'an waamtee jirti. Imaammata pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Ameerikaan haa dursitu yookaan immoo Ameerikaa First jedhu wal simsiisuuf biyyoota bulchiinsa pireezidaantichaa hariiroo idil addunyaa biyyoota keessatti jijjiirama fiduu barbaaduu fi akkasumas gahee guddaa hin qabne jedhaman keessaa dippiloomaatonni akka baafaman taasifamee jira jedhame. Maddeen murtee mootummaa Ameerikaatti dhiyoo ta'an dhaabbata oduu Rooyitariif akka himanitti dippiloomaatonni ol aanoo gara biyyoota 30 ta'an keessa jiran biyyattii itti ramadaman gadi dhiisanii gara Waashingitanitti akka deebi'an bilbilaan itti himame jechuudhaan ifoomsanii jiru. Akkasumas dhaabbanni oduu Associated Press jedhamu ajajni kun roobii darbe irraa eegalee ambaasaadarota bira gahuu akka jalqabe himee jira. Dippiloomaatonni embaasii fi qoonsilaa Ameerikaa itti ramadaman keessaa bahanii gara Waashingitanitti akka deebi'an ajajaman irra caalan isaanii biyyoota Afrikaa yoo ta'an, kan hafan immoo ambaasaadarota biyyoota addunyaa biroo irraa ta'uun gabaafamee jira. Kanaan wal qabatee gabaasni app jedhamu kan biyyoota ambaasaadarota fi dippiloomaatonni Ameerikaa akka dhiisanii bahan tarreesse keessaa kan biyyoota 28 hammate yoo ta'u, walakkaan isaanii biyyoota Afrikaatti jedhamee jira. Walumaa galatti biyyoonni Afrikaa 15 ta'uun kan himame yoo ta'u, biyyoonni keessatti hammataman kaaba Afrikaatti Masrii fi Aljeeriyaa, gaanfa Afrikaatti Itoophiyaa, Jibuutii fi Soomaaliyaa, baha Afrikaatti immoo Ugaandaa, Ruwaandaa fi Suudaan kibbaa, lixa Afrikaatti immoo Naayijeeriyaa, Senegaal, Niijerii fi Koot Divuwaar, giddugaleessa Afrikaatti Afrikaa giddugaleessa, Kaameruunii fi Koongoo, kibba Afrikaa irraa immoo Zaambiyaa hammatee jira. Nulleen keessaa hin hafne keessa oollee jirra. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oro oduun ammaaf qabadde kan hangammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Nagatti nu turaa.